Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin federaalaa yakkamaa tokko mataa qabanii osoo deemaa jiranii mul'atan. Miidiyaa irratti akkaan beekumtii guddaa argachuun isaa dhagahame. Sooshaal miidiyaa irratti poolisoonni kun wayita mataa qabanii yakkamaa kana hirkisan kan mul'atee ture. Garuu immoo poolisoonni biyyattii fi hundaa'uu kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu dubbatan. Garuu immoo yakkamtoonni poolisiidhaa kunneen namoota lama kan haala kanneessaa fi nama hirkisaa jiran to'annoo seeraa jala ooluun isaaniitis dubbataniiti jiran. Namoota to'annoo seeraa jala erganiif oolfamaniifis hidhaadhaafis murteen akkaaniif itti murtaa'uu beeksisan. Magaalaa Finfinnee keessatti wayita isaan nama qabanii mataa qabanii hirkisaa jiran kan mul'atee ture. Yakkamtoonni lameenuu poolisii federaalaa kan ta'an gara magaalaa Lidataa kan jedhamu keessatti yakka guddaa kana raawwachuun isaanii dhagahame. Yakki poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatame kun immoo hawaasa guddaa kan akkaan dheekkamsiisas ta'us beeksisan. Garuu immoo yakkamaa kana wayita qabanii dhiyeessanitti yakkamaan kun osoo hidhuudhaaf deemaa jiranii kan miliqee baafate waan ta'eef to'annoo seeraa jala oolchuuf jecha yeroo lamadaatiif wayita rifeensa isaa qabanii hirkisan viidiyoon waraabame akka tasaatti mul'achuun isaa dhagahameeti jira.